waan gurbaan kun jedhu dhaggeeffannee walitti deebina. Abbichuu abbaa manaatu biyya keenya dhufanii abbichuun abbaa manaati manni hundinuu kan abbichuuti waan yeroo hedduu na kofalchiisu keessaa abbichuu abbaa malaa jedhu. Atamma hin qabsaa jirtaa hin kolfaa jirtaa jechuudha. Maqaan abbichuu abbaa malaa jedhu tooftaa inni ittiin biyya bulchaa jirurraan kan ka'e maqaa isaa kennameedha. Maqaa haati moggaaftee miti. Mee obboleessa kiyya qaalee waan tokko qofaan si gaafadha. Jalqaba irratti ofiin qabsooftaa fi hin kolfitaa naan jette. Namni qabsaa'u hin kolfu eenyu jedhe. Ana dhiisii jaalmarroo dirribaa tokko kofla biroo maal taateeti. Lammaffaa waa'ee biyyi irratti abbaa malaa kan inni jedhame akkaataa inni itti biyya bulchuu. Shimallis jedhee fakkaata. Looreeta nagaa jedhe. Mee waan tokko si gaafadha saayiba kiyya qaalee. Isiin amummaan dhaloota mootummaa dimookiraasii ofii isaatiif jaarrachuu barate tokko. Sababa fedhii isaatiif jecha mootii abbaa irree ta'a haadha tiyyatu anaa waggaa 7 me jedhee ummata tokko mufachiisee mootii abbaa irree waggaa 50 bulchuu danda'a jedhee ummata rifachiisee gamaa gamanaan ofi kaasee obidda fi qabsiisee gidduu taa'ee kan qaammatu abbaa malaati. Moo abbaa malaa kana Shimallis jedhaan jedhe rabbuma jedhiiti. Abbootuma qofa nama amansaa ifa kiyya. Mee waan tokkoon isin yaadachiisa ijoollee ta'e gaafa jalqabaa mootummaan ce'umsaa ijaarame. Mootummaa ce'umsaa Abiyyii kana filan. Abiyyi kana eenyummaa isaallee kan namni hin beekne qabsaa'onni Oromoo hedduun isaanii biyya namaa turan gara biyyaatti gaafa deebi'an waraanni bilisummaa Oromoo kan elteraa ture muraasni tokko galee muraasni tokko ammoo waraanaa fi meeshaa gara tokkoon kararraa biyyarraa baasan. Maaliif mootummaan ce'umsaa kun mootummaa ce'umsaati moo ce'umsi kun ni butamaa kan jedhu shakkiitu ture. Sababni isaa Abiyyi Faalleen OPDO turte warri kun OPDOdha. Oppidiyoon ta waggoota hedduudhaaf nu nyaataa turteedha. Ce'umsa kana ni milkeessiti moo ni buttiinuun beekamu fedhuutti fittee yookaan Tigreet deebisti yookaan ofiif butti. Waan inni siin beekamu jedhanii waraana muraasa tokko biyyarraa baasan. Gaafa biyyarraa baasanii waraana biyyarraa bahe sana biyyitti gammade kan alatti hafesan. Sababni isaa maali? Mallas Zeenaawiin waraana bilisummaa Oromoo haga tokko ala dhoorkuudhaan akka inni hin guddanne godhee maqaa isaatiin biyya keessa namoota isa morman OLF jedhee ajjeesuu ture. Abiyyilleen kaayyoon isaa mootummaa abbaa irree ta'uu waan barbaaduuf waggaa 50 haala kanaan haalli naa mijata yoo waraanni xiqqaan tokko raasaa jiraate maqaa waraana xiqqaa saniitiin nama mormuun ajjeesa haalli naaf mijata jedhee waraana sana ala dhorkuudhaaf yaalaa ture. Abiyyi waraana kana ala dhorkuudhaaf raffaaduu erga argee booda waraanni ala jirullee ni mufate walitti bu'iinsi ni uumame warri ce'umsa kana milkeessuu barbaadan abbootiin gadaa warri akka Goobana Hoolaa faan Jawaar Mahaammadiif Baqqalaa Garbaa faan waraana kana alaa galchuudhaaf raffaadaa turan warri information hin qabne waan kanaaf waan dhageeffataniif hin qabdan soba isinii fakkaachuu danda'a waan ta'eef warri information gurraa qabdan qofti na dhageeffadha dhugaan isinitti hima. Koreen nageenyaa ijaaramanii gaafa waraana bilisummaa Oromoo alaa galchuudhaaf Abiyyi araarsuudhaaf gaafa gidduu kanatti tattaaffiin godhamu. Koreen nageenyaa ijaaramtee galchuudhaaf raffaadaa turte namoota muraasa isiin irraa galchite. Abiyyi ijoollee saansaan taan sunkii nyaachisee fide mana hidhaatti sunkii nyaattee dhumte ijoollee sun namni quban qabne hin jiru. Mucaa maqaan isaa Diinaraas jedhamu faa kan waraana bilisummaa Oromooti keessa karaa nagaatiin galee har'a eessa jira? Natti himaa. Sunkii nyaachifamanii ajjeefaman ijoolleen sun maaliif akka waraanni alatti hafe sun abbaan fedhe otoo dhiibbaa irra godhee galchuu akka hin dandeenyeef maqaa isiitiin nama ajjeesaa biyya keessatti jiraachuu waan barbaaduufi Dr. Abiy. Waraanni inni gaafas akkasitti alas hukumaa ture sun har'a eessa jira? Dheengadda gabaasa Addis Standard gabaasa tokko argeeni Oromiyaa keessatti nagaa dhabuurraa kan ka'e hospitaalonni hedduun cufamanii haadholii da'umsaaf qophooftee siraa dhufte waan godhan wallaalanii gaarii harreetiin fe'anii hospitaalota biraatti fe'aa jiran. Gabaasa Addis Standardiiti. Miidiyaa walabaatti dhaqxee ilaaluu dandeetta. Tigreen gaafa mormii kaastu nuti Abiyyi wajjin wal waraanuu kaayyoo hin qabnu jedhaa turte. Isiillee waraanni Itoophiyaa yoo itti garagalee takkatti duqeettii godha jedhee waan yaade. Sa'aatiiwwan 74 yookaan guyyaa 3 qofa keessatti dhukkee irraa kaasnee qabanna jechuudha waraana itti bobbaasee waraanni sun jabaataa deemee waggaa 2 erganni deemee booda Afrikaa guutuutti hammatee waraanni Itoophiyaa guutuutti uummanni Itoophiyaa akka jiruun asitti bobba'ee inni mataan isaa 4 kiiloo dhaqee kaabinee fi waajjineen otoo nafin duguuggaa sanyii dhala namaa Tigraay raawwatee inni kun mala yoo jette akkamitti akka ta'e qofa naa ibsi. Otoo nagaa waliin araaramee nagaa buusuu danda'u balaa sana hunda buusee duguuggaa sanyii Itoophiyaanotaa raawwate. Mootummoonni addunyaa biroo dhiibbaa godhanii Abiyyi waan itti hojjechaa jirtu kun waan gaarii miti jennaan Ameerikaan juntaa jedhee Ameerikaan wal dhabee biyyoota lixaa guutuu wal dhabee dhaabbata liqaa biyya keenyaa liqeessan hunda isaaniitu akka liqeessineef godhanii irraa dhorkame. Uggurri fiizaa irra kaa'amee mallaqa biyya keenyaaf silaa liqeeffamu hunda dhabee
balaan itti buutee bakka seenu wallaalee jennaan agriimantiin taane mallatteessee liqaa fudhate. Inni maalidha? Birri Itoophiyaa dachaa meeqan gadi buusee rafasii akkasiin bishaan hin binne godhee doolaara liqaa kadhatee fudhate. Inni kun mala naan jedhe rabbii jedhi. Nama wal dhabanii ibidda fi qabsiisanii bakka seenan wallaaluun mala naan jedhe. Liqaan inni gaafas nurra fuudhe dhiyeenya kana ijoollee biyya Arabaallee jirtu nama birri 70,000 hagamii lammii Itoophiyaatti otoo qoodan hin geettu jedhan. Aarsaa sana hunda kan inni nu kaffalchiisen liqaa fudhachuuf jedheeti. Agriimantii sallee hin cabse jedhanii amma dhiyeennuma kanatti illee birriin Itoophiyaa agasirrallee gadi buuf deemti. Gaafa biyyi qabatu sharafni biyya kennaa doolaarri tokko birri 25 ture. Har'a birri 200 deemaa jira. Dhiyootti na agartan. Dhiyoonni 200 gadiin. Ni kun mala. Tokkotti sii dabala ammaas. Waa'ee misooma koriidarii. Misooma koriidarii kan. Misooma koriidarii kana biyyi jalqabee fi miileen Itoophiyaa guutuun itti mufattee namichi kun jijjiirama hin fidu jedhanii abdii irraa murachuurra waan tokko magaalaallee taatu bareechee argamsiisuu qaba jedheeti. Akka lammiileen aga tokko xiqqoo nama gaarii jettee fuulatti deebituuf. Buusin ummata daaraa dhahee qabeenya waan isaan qaban ergarraa saamee booda inni jalqabe kaasaa tokkoon maletti nama kararra jiru mana isaa irraa diiguudhaan salphumatti qabeenya Itoophiyaa parsantii 50 oola biyyi balleessa yoo jenne bar dhugarraa kan fagaatu miti. Dukkaana gurguddaa, hoteellan gurguddaa, appaartimantiiwwan gurguddaa kan beeyta waggaa tokko keessatti gibira hanga 50,000 hanga 100,000 oli Itoophiyaadhaaf galchuu danda'an kan biyyi keenya gibira waggatti waan bareedduu meeqarraa argattu diigee balleessa biyyi kararra baay'ee jedhee inni kun kasaaraa guddaa inni biyya keenya fideedha. Qabeenya tiriliyoona meeqatti hin lakkaa'amnetu bade Itoophiyaa keessatti diigamte. Lammaffaa kaayyoon misooma koriidarii maal seetan namicha kan addunyaan itti dallante dhumante namicha kan addunyaan guutuun itti dallante homaa harkaan qabu akka hin jedhamne. Bar makuma isaa xiqqaa sana tikfatuuf jedhee mee rabbii jedhaa kun malaame. Mee mala naan jedhe obboleessakii akkamitti akka ta'e wajjin natti rabbii jedhi. Bar jarana wal waraansi Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun waraanni Itoophiyaa keessa jiru kaabaa kibbatti bahaa lixatti bakka barbaade haa dhufu firii Dr. Abiy Ahmad dhugaa rabbii firii inni argamsiisedha. Innis fedhii mootummaa abbaa irree ta'uudhaaf inni qaburraa badde. Mee balaa hagana geettu biyya teenyatti qabsiisu mala yoo jette mala jechuun isii waan hamtuu hojjechuudha. Mala jechuun barsila. Malli binuun kun abbaa malaati jechuudha. Malaan waan gaarii hojjetedha namni. Malaan juntaa balleessoo jette juntaa kan balleesse Afrikaanonni itti gaafatamti. Dhugaa rabbi Eltaraan itti gaafatamti. Somaaliyaan itti gaafatamti. Hanga san Sheemaa Madiin qabatiin dura Farmaajoon fedhe wannaa keessaa qaba qooda keessaa qaba waan kana keessaa. Maal jara qofa dhaabbanni meettaa amman tana riskii itti fudhate quba qabdanii ati feesbuukii kana waan inni itti ta'e lola gaafasii sanarratti. Feesbuukii yeroo meeqa doolaara miliyoona meeqa qaxxaame bar. Ammuun tanallee himatamarra jira feesbuukiin Naayiroobitti himatanii jiran. Haasawa jibbansaa Itoophiyaanonni walirra xooftu kan riippoortii ta'e dafee kaasuu dhiisee xiyyeeffannootti kennuu dhiisuu dhabuu isaatiin. Haasawa kanarraa lubbuun namoota meeqaa gaagaamaaf saaxilamte dhaabbanni feesbuuk waan kana beekaa godhe jechuudhaan himatame yeroo meeqa doolaara meeqa qaxxaame ammayyuu qaxxaamuuf deema ammaas. Dhiyeenya kana nuti kaampaaniin keenya Ameerikaa ijaarame Naayiroobiin keessaa qoodan qabdu Keeniyaan waan irratti wannaa gootuuf hin qabdu jedhee falmatee aga tokko jira malee. Ammumtanallee Keeniyaa keessatti qaxxaamuuf ta'a. Duguggaa sanyii dhala namaa hammas geettu kan addunyaan guutuun itti aarsaatti kaffalte san kan fide Abiy. Inni kun malaan hojjetee naan jedhe egaa akkamitti abbaa malaati. Shimallis Abdiisaa Tawaggaasee jira abbaa malaa kan looreeta nagaafaa jedhaa bar. Shimallisiin kun maaliif akkas taasisaa beektaa? Nama gatii hin qabne beektaa? Nama gatii hin qabne tokko nama goomu bakka sanii kaasan nama bakka lamma magarsaa buusanii bar. Gatii isaan hin madaalle isaaf kennanii tanaaf taa'ee looreeta nagaa jedhaa bar waan ta'u hin qabu. Looreeta nagaa amma abbaa malaa jechuu fi looreeta nagaa jechuun tokko nama takkaa guyyaa takkaaf nagaa argatee hin beekne ofiifuu weeraree looreeta nagaa jetti. Nama mala dhabee bakka seenu wallaaleen abbaa malaa jedha.